Hai durbochi እንዴት ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ነጋን ስኒፋቶ ጃለሌ qabda jaallachuun barbaada nama meeqa jaallattee tutooti uumama tokko illee balleessin nama meeqatu sirraa fagaate jechuun feeldi kan si godhame kan saboonni sama maalidha beektaa misti kottaatti isa kana furmaata ciccimaa ta'e barumsa baay'ee ajaa'ibaa isinii laadhaa itti fayyadamtanii jireenya keessan akka jijjiirratan shakkiin qabu dhugaa kanaaf jechuudha. Yeroo baay'ee ani kanan jechuu barbaadu jaallattanii feeldi kan sun godhu osoo isin uummata tokko illee balleessin jechuudha yookaan immoo nama baay'ee jaallattan kun osoo gaa'ela koofnaa ta'e otoo gaa'ela faana godhadhe kan namoota isin jettan isaan kana sababoota isaa haala kamiin akka ta'u isa kana waliin laalaa jechuudha. Maaliif barumsa kana barsiista kanaan hin jenne yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti gaa'ela boodaa fi gaa'ela dura jireenya ta'u qofa barsiisu malee isa kana hin barsiisanii jechuudha. Ani siin kana hin jedhu namni si jaalladhee siin jedhu tokko maaliji deebisee feldisi godha yookaan immoo namni si faana gaa'ela godhadhaa siin jedhu tokko maaliji deebisee feldisi godha sababoota isaa beektaa kottarra furmaatatti laanna kanaa booddee namni tokko jireenya kee booris akka hin baane barumsa ajaa'ibaa fudhataa jechuudha. Difeeta yoo ta'e viidiyoo kana jalatti koomentii gabaabaa itti nuufuu fi barumsa jedhu qofa jecha jedhu qofa hin barbaada jechuudha. Innis maal nama jaallachuu barbaada namni itti jaallattu nama akkamii ta'uu qaba jireenyi kee maal fakkaata nama akkamii faana ta'u gaa'ela godhatteesti kana waliin barannaa jechuudha. Yoo hin feeta ta'e jireenya ajaa'ibaa jiraachuu barbaadde yoo ta'e barumsi kun sin darbe rabbi kanaaf jechuudha. So kanaaf namoonni gara fuulduraatti jechuudha barumsa wantoota kana fakkaatan fudhachuu barbaadan yuutuubii ko subscribe like gochuudhaan dawwala milikitaa xuquudhaan immoo yeroo hundumaa viidiyoon koo akkasuma bira ga'u gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee hiriyoota keessanii kan jaalataniif illee qooduu dandeessu. Maaliif namoonni baay'een haala kamittiin nama gaa'elaaf ta'u eenyu ta'uu isaa beekuu dhiisuudhaan akkasumas immoo gaa'elatti galuun namni hundumtuu namni haay nuun jedhe hundinuu gaa'elaaf nu gaafate nutti hin fakkaatiin isa kana beekuu dhiisuudhaan cabinsa kufaatii garaa keessatti kan kufan baay'eetu jira waan ta'eef isaan kun illee akka irraatii barachuu danda'aniidhaa fi yuutuubii kana subscribe like ergi goote booda hiriyoota kee kan baay'ee jaallattuuf mararsiifattu kufaatii garaatti akka hin darbine darbees immoo jireenya ajaa'ibaa gara fuulduraatti illee nama